adeemsi qarqara bowwaa deemsaaf mijataa yaa namaa walakkaa daandii gadhiisee dhaloonni maaf qarqara karaa deema adeemsi qarqara bowwaa deemsaaf mijataa yaa namaa walakkaa daandii gadhiisee dhaloonni maaf qarqara karaa deema qaawwa badiisatti isa geessu ilaalee taala mijeeffata meegaaffii ofa gaafannu waaqayyoo isa kanan jaallata waaqayyoo kanan jaallata ree dhageenyee maaliif kanna ree waaqayyoo kanan jaallata ree dhageenyee maaliif kanna ree. Garaan waaqayyoon sodaatu keessa keenya maaliif dhiibame nu bira ga'ee qulqullummaan dhaloota namaa bukkaanfame garaan waaqayyoon sodaatu keessa keenya maaliif dhiibame nu bira ga'ee qulqullummaan dhaloota namaa bukkaanfame har'allee lafarran jiraannaa fedha keenya hundumaa raawwachuun gaafa fiingeen afuufamuun injiru akka argan jiraachuun har'allee lafarran jiraannaa fedha keenya hundumaa raawwachuun guyyaa fiingeen afuufamuun injiru akka argan jiraachuun. Hundumtuu akka hojiisaatti beenyaasaa fudhachuun hin oolu waaqayyoo akka irratti hojjeta waan dubbaateef gaalan galu hundumtuu akka hojiisaatti beenyaasaa fudhachuun hin oolu waaqayyoo akka irratti hojjeta waan dubbaateef gaalan galu kottaa gaara isaatti deebinaa kottaa gaara isaatti deebinaa isaachin jiraachuun ulfinaa kottaa gaara isaatti deebinaa kottaa gaara isaatti deebinaa isaachin jiraachuun ulfinaa. Fedha waaqayyo nurraa fedhu adda baafnee maaf hin hubannu qulqullummaaf of fakkeessinaa dhiifama maaliif hin gaafannu fedha waaqayyo nurraa fedhu adda baafnee maaf hin hubannu qulqullummaaf of fakkeessinaa dhiifama maaliif hin gaafannu araara araara barbaanna araara yaa namaa intaanu isarchee baduu daraara araara araara barbaanna araara yaa namaa intaanu wantarchee baduu daraara. Araara barbaanna araara yaa namaa intaanu wantarchee baduu daraara. Araara barbaanna araara yaa namaa